The ninth most common misconception asked is that non-Muslims say, we don't have any problem that Muslims have. Ilaalcha dogongoraa warri musliman ta'in qabanii fi gaafatan keessaa kasaglaffaa warri musliman ta'in kun akkana faaja'an. Nuti musliimoonni nyaata kuduraan alaa takkaa foon soorachuu isaanii irraa rakkoo takka illee hin qabnu. Garuu musliimoonni wayita beeyladoota qalan maaliif gara jabeenyaan qalan? Zabiyaa takkaa'uu gorraatii suutatti beeyladoota lubbuutti guraartanii ajjeestan. Suutatti harkaan hollanneen jabeessitanii ajjeestan. Dhugumatti isin uummata garaa jabaatu naasuu namaaf hin qabdan faaja'an. Gaaf takka namicha muslimaa tokkoo fi namicha amantii Sikh hordofu tokkotu wal mormaa ture. Biyya Indiyaa keessa warra Sikh jaamuutu jira. Warra waan akka gululaa matan mamaratu tokko. Namichi amantii Sikh hordofu kun namicha muslimaa kanaan isin musliimoonni gara jabaatan rahmatan qabdan maaliif beeyladoota lubbuu guraartan hogguma takka akka keenya qaagootanii beeyladaa san dhoytanii ajjeestanii jeen namichi muslimaa kunis waan jee deebiseef isin warri Sikh ummata bakula takkaa'u dabeessa sodaattuudha beeyladoota duude duubarraa dhoytanii ajjeestan nuti musliimoonni ammoo goota waan taaneef fuulduraan qallee